Cheers me. Kula garsis. لكن قرسي Garsi سوري kula ke. سوا. Sayyidu man jaladha isuman gartee harka qabaa na fuudhu qabaate dhuftee jechuudha. Kunoo mana illee qabaati bar. Mana jaarate يعني قوى من duuba mana jaarate qabadda teessee nama bira lalatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira galatu. Arraan tana waan jabduutu as dhaaba guys. Arraan tana waan jabduudha. Yeroo hundi gartee fitnaan barbaada. Kunoo laal fuulallee gartee nattis deebitee duuda gartee isin garsiiftee dhaabbatee jirti. Sababni maali jettan immoo waanuma sadii jechuudha. Dhugumatti ani gartee waa'ee sadiin gartee baay'ee rakkadha jira. Yamanatti illee kunoo akkas deemee akkas turte waan deemeef dhabee gartee waan biraa keessa bu'ee gartee halaama akkas jira. Ayyuulleen sheekha bira geessee shayinii qoricha gartee godheef jira torbee tokko booda akkana gartee guyyaa muraasa booda gartee deebi'aan hunjee qoricha illee fudhatee jirti alhamdulillah rabbiin gartee fayyisu ija namaatii kun jengaa guddaadhaa jedhanii iji namaa gartee baay'ee ulfaatudha. Walumaa galatti arraan tana wanni qartee qabadee dhufe maali yootanii obboleettiin teenya tuni sa'i gartee waggaa meeqaan gartee isaaf du'aa jira isa jaalachaa jira isaaf maraachaa jira jettee jechuudha. Ani yeroo baay'ee gartee keessaan dubbisti yaasuu nan jetti. Ani Sa'iid gartee yoo gartee ni fuune yoo inni gartee abbaa manaa kiyyan taane du'eetiin badaa ifin balleessaa. Obboleettii gartee yoo buutee balleessuuf fedhe akkamitti balleessi malee Sa'iid gartee ifiifuu gartee balaa biraa keessa jira. Nama gartee jaartii qabu jaartii lama qaba ifiifuu inni gartaa ni beekta ilmaan qaba ifiifuu gartee balaa biraa keessa jira. Wanni gartee Sa'iid gartee yoo nan fuune ifin ajjeesattuuf hin jiru. Lubbuun ta'e gartee baasuu feete rabbiin sin gaafata gartee annan galchuun jeen tana dura jechuudha. Dubaay teessee kana jettee kiloroksiin dhugaa maal jettee waa dhibbaa sootee obboleettii tasgabbaa hin jeeni amma dhumarratti kunoo Dubaay dhuftee as Finfinnee jirti jechuudha. Sa'iid immoo as hin jiru. Sa'iid as hin jiru ani gartee hanga Sa'iid dhufu asumatti hin eegaa Finfinneetti hin eegaa. Sa'iidin gartee wal nagarsuu qabda jettee waa dhibbaa sooti waan gartee Sa'iid wajjin gartee haasawanii fi Sa'iid dhugaadha. Ani gartee jaartiin qabaa ilmaan hin qabaa balaa biraa keessa hin jira. Tasgabbaayee anammaan tana gartee dhalaa biraa gartee ifirra dabalu humna hin qabu ifiifuu gartee shororkaa hin jira jeetti himee jira. Garuu isiin ammaan tana ani gartee waan barbaachisu waan gartee gama kiyyaa gartee ani hunda nin godhaa fi innummaan gartee ana fuudhu. Ani waan barbaachisu masruufallee waa takka illee irraa barbaadu innummaan gartee ana fuudhu jettee jechuudha. Ajaa'iba mee silaafu fuula gartee jiddee jirti ishee obboleetii akkami fayyaa keetii xayya fuula maaliif hin garsiifne? beekaa agarsiisuu dhiisee tuubar. Beekaa agarsiisuu dhiisee. Okay. Haya ishee Sa'iid maaliif jaalatame? Bakkeen inni akkas jiru ni gartaa maal onnummaan gartee si jaalachiisame? Sayyidiin niin jaalladha baay'ee jaalalaaf hin jaalladha malee qabeenyummaa taasiif hin jaalladhu rakkina fedhe yoo keessa jiraate anniin jaalladha tanaaf jeen jaalladha ammayyuu taanaan inumaan jaalladha waan fedhe ana haa gaafatu aneeti isa danda'a innimti naa fuudhu malee niitii lama yoo qabaatellee sadaffaa anaa godhatu je'ee fedha ammallee yesuuf tani hogguu kaanillee sirraa dubbadhee an jireenya tiyya mancaasee addeebi'ee mitaniifiyyuu atumti mee waan je'u naa gaafadhu siin jaabar. Dubaayeen jiraachuu jira jireenya gaarii jiraachuu akkuma beektu duraanillee sii dubbadhu ture innillee ogguun asii dubbisu narraa hin dhaga'u waan takka sagalee ogguun kaa'uufillee naan deebisu kaniifiyyuu anachi jireenya baariin jiraachuu ture jireenya bareedaan jiraadha hanga maaliyyuu taanaan ni danda'a. Kanaafiyyuu amma waan ni je'utanii hubattee akkanaa himtuun barbaadaan wanta biraa isarraa hin barbaadu waan hundayyuu ni danda'an jee ogguu taanillee itti hime inni amma humna hin qabu naan jee tanaafiyyuu siillee si dubbiseen ture kanaan dura kanaaf amma waan ni je'u naa gaafadhu siin je'uu barbaada yesuuf. Ani Dubaayitti jireenya bareedaan jiraachuu ture tanaaf jee isaaf jee sammuun tiyya na wareeree sammuun tiyya na wareeree baay'ee rakkadhee fiigi naan jaa sammuun tiyya na waraachuuf kaate ani maalin godha isiin jee duraanillee yesuus si dubbisee jennaan atillee usina jalaa jette gaafadhu siin jee sillee cannaqee kanaafiyyuu inni waanumaan ni je'u gaafadhuun siin jaabaran. Ati jireenya kan kee jiraachuu dhiistee wannummaan gartee dhiiraacha wanni Dubaay kaatee dhuftuuf maaliif? Niin jaalladhe waa'ee jaalalaatii maal siin jee duraan jaalalti wanti nama hin goone hin jirtu bar. Ta'ullee duuba inni jaartii lama sadii qaba jaartii lama qabanii beekta ilmaan wajjin rakkataa jira ilmaan isaa dhabee rakkataa jira
ونما سيفي دي مالتي قلت انت دلغتو Maaliif يو اني سيدي جرا مره اني تورس كوسجي سيدال دو سنجني سنيفو غاما واني خسجرو غرتا واني خسجرو نغرتا جو ايوه ما انت نتي دبي يونس torbee lama ga'e. تبلم Eh, ايه بدو يسدي بسني inni nan dubbifne wagguun sagalee kaa'uufillee naan deebisu wagguu duraanii na dubbisu ture. Hanga wagguun sagalee kaa'uufillee homaa naan deebisu inni zimmi jedhee amma humna hin qabu hin danda'u naan jedhu ture wagguu duraanii amma naa gaafadhu ani wanta hundayyuu ni hin danda'a jedhee ni hin jaalladha akka inni niitii qabus ni hin beeka. Kanaafiyyuu daa'ima isaa taatus maalis taatus walumaan jiraachifna jedhee ni ture ani jireenya gaarii hin jiraadha maaliyyuu ni hin qaba jedhee inni tanaafiyyuu homaa hin dhaga'u waan ani itti furachuu dide hanga nayyuu hin dubbisu. Kanaaf mee gaafadhuun siin jaallee niitii sadaffaa kan hin godhatuun fedhaan illee isa dhabuu hin fedhu. kaameeraa duubatti gaanii maraadhaan hanga ta'e ta'ani gartee wanneen isii qabee dheessee fi fidee fi namni biraalleen gartee shamarran biraalleen gartee akkatti rakkataa jiru hedduu jira beektaa. Isin amma kaameeraa duubatti gartee ni maraadhaa halas sedoo gartee yoo langarsiifne haalaan gartee keessa jiru gartee yoo uummanni hin garre ani gartee ni maraadhaa halas jettee jechuudha. Ana saniifin gartee obboleetti gara wanni kun ta'uu hin qabu nuti gartee tana keessa hin jirru bakka isaa eebboo jechuudha. Bakka isaa eebboo amma ani gartee ayyuudhaa gartee dirqiidhaan gartee noorkaa baatee sadoon fuudhee tana booda jaartii sadaffaa fi afuraffaa sadoon gartee ni fuudha jiru ani keessa hin jiru waan jiruufiin akka sadeetu bakka bu'ee hin ta'uu obboleetti. Maaliifi ani gartee akka obboleessaatti akka saahibaatti waan inni keessa jiru ni harkaa jechuudha. Tana gubbaatti gartee ibidda dabaluu fi jechuun tana gubbaatti waan biraa dabaluun hin ta'u. Saniif amma isinis gaa dhugaadha jaalalti tabalaati musiibaadha akkuma gartee ayyuun keessa jirtu ni beektanii akkuma ayyuu godhaa ture gartee isiillee akkasuma jechuudha. Biyya Dubaay irraa kun hojii bareedduu osoo qabdu saayidumaan jaaladhaa isumaan gartee harka qabaa na fuudhu qabaatte dhufte jechuudha. Kunoo manallee hin qabaatti bara mana jaarrattee duuba mana jaarrattee qabaddaa teessee nama biraa lalatu inni jaarratti qaba iyyuu akkasa jira. Nama biraa lalatu nama biraa nama fuudhe. Ani nama biraa hin barbaanne kaayisumaan jaalladhee barniin jaalladhee siin jeeme akkaan jireenya jiraadhu hin feetanii isiniin jaalladhee jee bakka waanaan godhuun qabunumaan jaalladhee ani isa kanaaf wanta hundaa anaa gargaara malee maal laa godhi hin jenne sana naafiti hin jenne an ofii xiyyaa si danda'an jee manallee niin qabaa maaliyyee niin qabaa jeeni an jireenya gaarii jiraachuu ture jaalalli isaa na jeeqee jennaan nas tufe malee amma gara kaniitti deebi'e hamma yesu wanti siin jehu akkuma isa qaamaan nagarsiiftuun barbaadaa baran. Isa gaa wanni qaamaan agarsiisu hin jiruuti inni as hin jiru ana mantana tana keessa hin jiru jechuudha. Kun harkaan bayyoo. Ani tana keessa hin jiru. Tasgabbaayiti mana kee rabbiin gartee jaarsa gaarii biraas yaa fidu seedoon amma ifuu waan biraa keessa jira. Yoo gartee gaafa inni gartee karaa biyyaas deebi'e ani illeen viidiyoon harkaa itti himas. Tole waan jiru yoo gartee keessaan isin walii galtan waan walii galtan isumaaf rabbi beekaa jechuudha. Tole kan sana jecha immoo seedoon ammaan tana osoo garteen harkuu shamara biraa numan fuune jechuudha. Balaa biraa keessa jira ifuu gartee rakkina biraa keessa jira. Tole garuu yoo gartee isin walii galtan xumuratan ta'e rakkoon qabu. Akka isaan gasii fuudhee bara inni sin fuune. Suma fuudhee jechuudha bara inni sin fuune. Waanumaan si jaalladhu waan si kabajuufiin sitti hime malee an kanaan booddee dubbachuu si hin danda'u tanuma akkuma nagarsiiftu barbaadeen si hin jee malee kanaan booddee danda'ee hin dubbadhu yaasuuf si himee jira. Ani waan takkallee naa godhi hin jenne akkuma isaan jireenya tiyya yoo hin barbaaddu taate dhiisi jireenya tiyya yoo barbaadde akka wal lugarsiiftuun fedha amma isaanan tanaan booddee danda'ee sitti hin dubbadhu tanaa waan danda'ee hin jiru dubbachuu kanaafuu naraate. Fuula kan kee mee uummanni gahaasii harkuutii garsiismee isaan garsiismee fuula kee. Garsiismee fuula garsiis. Lakki hin garsiisu. Garsiis fuula kee. Hin garsiisu dhiisa haati hin garsiisu fuula tiyya maa garsiisaan fuula tiyya. Niin deemaati tanaafuu waan keessa jiru sitti himee jira. Hundaafuu gaa obboleettiin teenyatuun gartee kanatti seedoo gaa balaa biraa barbaada. Kun ammaan tana seedoodhaan gartee wal nagarsuu qabdaa. Gidduu gartee manguddummaa ta'uu qabdatti. Inshallah gartee rabbi khairaa godhu meegaa dhumasiidhaa hin beekoni. Hundaafuu seedoon gartee osoo gartee ani jiru osoo gartee rakkina kana keessa osoo jiru shamara biraa gartee ni fuudhaa jee ani yaadu jechuudha.
waan hin taane hundaafuu roobni rooba jira rabbi khairaa godhuti isuma gartee rabbiin rakkina gartee keessa jiru kan keessa rabbi isaa baasu an kanan jaa hundaafuu waan jiru hordofee si biraan hin gaa inshallah rabbi khairaa godhu du'aa godhaadha. Assalaamu alaikum.